Shalom, nagaan waaqayyoodhaa isiniif haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barreef jireenya keessan maqaa Yesuus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u. Milikinni argamu kuni ja'a jedha. Kana jechuun 666dha. Waa'ee milikkita kana kan walii wajjiniin ilaaluu kanan barbaadu jechuudha. Amma yeroo kanatti waa'ee milikkita kana Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee milikkita kana namoota baay'eedhaaf ifa miti. Waa'ee milikkita kana namoota baay'eedhaaf ifa miti. Kanaaf waa'ee milikkita kana sirriitti beekuu dhabuun immoo iyyuu dhaloota baay'ee burjaajii keessa galcheera. Waa'ee milikkita kana jechuudha beekuu dhabuun dhaloota baay'ee burjaajii keessa galcheera. Dhaloonni baay'een akka isaan burjaaja'an ta'aniiru. Dhaloonni baay'een milikkita kana wallaaluu dhabuurraa kan ka'e rakkina adda addaa keessatti kufaniiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Milikkinni kun 666dha. Milikkita isaa hamaati. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Amma hojjetaa jira moo hojjetaa hin jiru yaada jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Amma hojjetaa jira moo hojjetaa hin jiru yaada jedhu walii wajjin ilaalla. Waa'ee milikkita kanaaf dhaloonni baay'een kan isaan burjaaja'an ittiinis kan kiyyeeffaman hubannoo isaa dhabuurraa kan ka'e. Kan burjaaja'anii fi ittiinis kan kiyyeeffaman hubannoo dhabuu isaarraa kan ka'e. Illallamna warri jedhanis, hin barsiifna warri jedhanis, irraanya warri jedhanis waa'ee isa kana ifaan jechuudha. Ifaan waan tokko waan lafa hin keenyee fi dhugaa tokko waan lafa hin goonee fi dhaloonni baay'een ittiin burjaaja'aa jiru. Dhaloonni baay'een ittiin burjaaja'aa jiru jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Dhaloonni baay'een ittiin burjaaja'aa jiru jechuudha. Ittiin burjaaja'aa jiru. Waan waa'ee kana waan lafa hin kaa'amneef jechuudha. Ifa waan hin taaneef jechuudha. Waa'ee kanaaf ifa waan hin taaneef wanni ifa ta'e tokko waan lafa hin jirreef. Wanti qabatamaa ta'e tokko waan lafa hin jirreef namoonni baay'een ittiin burjaaja'u. Garuu wanti qabatamaan eessa jira? As keessa wangeela kana keessatti waa'ee isaadhaaf wanti qabatamaan barreeffamee lafa kaa'ameera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waa'een kanaatiif wangeela kana keessatti dubbii qabatamaan ta'e, ergaa qabatamaan ta'e lafa kaa'ameera. Waa'ee waan kanaa wallaallee burjaaja'uu hin qabnu. Osoo furmaanni harka keenya irra jiru jechuudha. Osoo furmaanni harka keenya irra jiru waa'ee waan kanaaf wallaallee waa'ee isaa wallaallee nuu galuu dhabee itti rakkannu. Furmaata isaa of harkaa qabna. Harka keenya keessa jira. Hojiin inni hojjetus wanti inni godhus kallattii inni ittiin hojjetus wanti marti isaa as keessatti barreeffameera. Isa amma itti seenu waan tokko garuu isinitti hima. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma siisteema bichaa akka inni ta'e. Amma yeroo kanatti siisteema qofa akka inni ta'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Siisteema qofa. Namni itti fayyadamaa hin jiru siisteema kanatti amma jechuudha. Siisteema kanatti namni fayyadamaa hin jirre hin jiru. Ammatti siisteema. Ammatti siisteema jechuudha. Yeroo itti inni hojii isaa immoo guutumaan guututti hojjetu jira. Ammatti siisteema. Ishee akkaataa nuyi itti hubannetu akka isa sodaannu taasisa. Akka isa sodaannu kan nu taasise akkaataa nuyi isa itti hubannedha. Sodaa keenya keessa keenyatti akka inni uumu kan taasise akkaataa itti hubannedha. Mee akkamitti hubanne jennee gaafa laallu amma bakka 466 jireenya kiristaanotaa qabee kiyyootti gatee akka barbaade akka gochuu danda'udha kan nu itti hubanne jechuudha. Kun sirrii miti. Hubannoo gaarii miti. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irraa maal jedhaa? Isa kana utuun isin bira jiru akkan isinitti himee akka yaadattanii erga jedhee booda lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Yeroo dhuma isaatti akka inni mul'atu amma wanti isa ittisu akka jiru hin beektuudha. Amma maaltu jira gaafa jedhu wanti isa ittisu amma hin jiraadha. Siisteema hojii isaa hojjechuu hin danda'u. Kiristaanota irratti humni inni gaggeessu tokko hin jiru. Dhiibbaan inni amma fidu tokko hin jiru. Qulqulloota irratti dhiibbaan inni fidu hin jiru.
dhiibbaan inni qulqulloota irratti amma fidu hin jiru. Humni amma inni qulqulloota irratti agarsiisuu danda'u hin jiru. Inni isa ittisu sun yommuu kaafame ilma namaa hundumaa irratti olaantummaa isaa agarsiisuu danda'a. Amma garuu kan ittisu kun maal godhaa? Hojii isaa diigaa oola. Kan ittisu kun maalidha waan jettani? Waldaa kiristaanaadha. Waldaan kiristaanaa hamma lafarra jirtutti, qulqulloonni hamma lafarra jiranitti, Yesuus Kiristoositti kan amanan hamma lafarra jiranitti, Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hamma lafarra jiranitti. Hafuurri kun hojii isaa hojjechuu hin danda'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waldaan kiristaanaa hamma lafa irra jirtutti, waldaan kiristaanaa hamma hojii isheen dhaabnetti, otoo waldaan kiristaanaa lafarra jirtu hafuurri 666 hojii isaa hojjechuu hin danda'u. Barri inni itti hojii isaa hojjetu jira. Yoomi yerootti Kiristoos dhoksaatti deebi'ee dhufu, waldaan kiristaanaa yommuu fudhatu, waldaan kiristaanaa lafarraa yommuu butamtu, waldaan kiristaanaa lafarraa yommuu fuudhamtu, Kiristoos yommuu deebi'ee dhufu sanatti waggaa 7 dhiibbaa gurguddaa lafa kanarratti fiduu hin danda'a. Yeroo sanatti bulchiinsi kan isaati, mootummaan kan isaati, aangoon kan isaati, biyyi kan isaati, wanti hundi kan isaa ta'a yeroo sanatti jechuudha. Ammatti garuu siisteema duwwaadha. Humna wayiituu hin qabu kiristaanota irratti. Maal duwwaadha isiniin jedhe? Siisteema duwwaadha amma duratti. Yeroo kanatti siisteema duwwaadha. Maqaa duwwaadha. Hafuurri 666 ammatti akka gaagura kanniisni keessaa bahee deemeti. Faayidaa tokko hin qabu. Eshi ammatti Lucifer hidhamee jira moo hidhamee hin jiru? Gaafidha kun. Lucifer ammatti yeroo kanatti hidhamee jira moo hidhamee hin jiru? Kuni gaafidha. Gaafii kana karaa YouTube kootaa deebisuu dandeessu jechuudha. Namoonni baay'een hidhamee jira moo hidhamee hin jiru kan jedhu sana deebisuu dandeessu. Barumsa itti aanu hidhamee jira moo hidhamee hin jiru walii wajjin ilaalla. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yeroo hidhamee jira yoo ta'e ragaa macaafa qulqulluu keessaa, hidhamee hin jirus yoo ta'e ragaa macaafa qulqulluu keessaa baaftanii dhiyeessuu dandeessu jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. YouTube koo share subscribe gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waa'ee Hafuura 666 irratti sirriitti barachuu qabna. Ammatti akka gaagura kanniisni keessaa badeeti faayidaa tokko hin qabu, humna tokko hin qabu, aangoo tokko hin qabu. Aangoon amma harka hin jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Aangoon amma harka masichaa jira. Aangoon amma harka Iyesuus jira. Haaleluyyaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Aangoon amma kan waldaa kiristaanaati. Aangoon amma kan amantootaati malee kan Hafuura 666 Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma nutu akka barbaadetti isa ashkarakkara. Amma nutu akka barbaadetti isa bulcha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Amma nutu akka barbaadetti miila keenya gaditti isa dhiita. Sinii galeera? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf ol kaasanii yeroo tokko tokko waan nutti lallabaniif sodaanne. Hafuurri 666 ammatti aangoo wayitu harka hin jiru. Duwwaa galeera. Mootummaan du'aa duwwaa galeera. Mootummaan dukkanaa harka duwwaa hafeera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mootummaan dukkanaa harka duwwaa hafeera. Yesuus harka duwwaa hambiseera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yeroo itti aanu keessatti bal'inaan sirriitti walii wajjin ilaalla. Waaqayyo na gargaara. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaayi. Bilbilli koo guuteera dheenatti agarsiisaa jira jechuudha. Kanarra deemuu hin danda'u. Bilbilli koo guuteera bootaan qabdu storage kee guuteera bootaan qabdu naan jechaara waan ta'eef asuma irratti dhaabaa. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Waa'ee barumsa bara dhumaa, waa'ee barumsa Hafuura 666, waa'ee barumsa